Akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenyaa bakka jirtanitti nagaan dabalee isiniif haa baay'atu. Baga nagaan gara Naardoostuuf nagaadhaan dhuftan isiniin jecha. Guyyaa har'aa haalaan kan nama gammachiisu akkamitti barreeffamaaf sagalee keenya wal duukaa galchachuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Naardoostuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Naardoostuuf nagaan dabalee isiniif haa baay'atu jecha. Har'as barumsa bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe amma xumuraatti barumsa kana dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa barumsa keenya guyyaa har'aatti utuu hin darbiin fuuldura kan yeroo darbee akkaataa kamittiin viidiyoo keenyarraa mallattoo sabiskiraabii kaawwachuu akka dandeenyu gabaabsee isinitti himeen barumsa keenya gara guyyaa har'aatti adeemna. Isas jalqaba garumaan aappiin jalqaba dheengadda sitti agarsiisee sana deemna jechuudha. Aappiin kun isa kanaadha. Warri hin daawwatin liinkii isaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'a description box jala jechuudha. Achi jala dhaqxanii daawwachuu dandeessu. Egaa warri daawwattan immoo as dhuftu appilikeeshinii kana dheengadda buufattanitti waan ta'eef kana akkaataa itti as dabarfattan yookaas akkaataa itti gara appilikeeshinii kanaa irratti achi dabarfattan isinitti agarsiiseen ture. Egaa har'a akkaataa akkamiitiin mallattoo sabiskiraabii as jala kaawwachuu dandeenya kan jedhudha. Egaa isas salphaadha, kallattimaan gara ishee kanaa dhufna jechuudha. Ishee anitti maree kanarraa erga as dhufnee booda al tokkoof ni tuqna. Erga tuqnee kunoo bakka kana dhufnaa jechuudha. Bakka kanaa erga dhaqnee booda as keessaa wantoota baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf viidiyoo tokkoon fudhadhee isinitti agarsiisa. Viidiyoo kanaa kun mallattoo sabiskiraayibiiti. Mallattoo sabiskiraayibiin kun baakgiraawundiin isaa giriin iskiriiniidha. Baakgiraawundii kanaa wajjin akkaataa kanaatiin yoon godhee namatti hin tolu. Kanaaf maal gochuun qabaa? Barreeffama ishee gidduu kana qofaan fudhachuu barbaada yoon ta'e maalan godhaa? Asii raayit jedheen ba'a. Raayit jedheen ba'a. Fakkeenyaaf kunoo mallattoo ishee kana tuqee jechuudha. Erga raayit godhee ba'een booda kunoo bakka kana al tokkoof ni tuxxu. Bakka kana erga al tokkoof tuxxanii booda as buttanii kunoo naannoon kun isinitti argamte yaada ishee kana isheerraa al tokkoof ni tuxxu. Soorii al tokkoof ni tuxxu. Erga al tokko tuxxanii booda haala kanaan isiniif ba'a. Maal gootu? Kunoo bakka kanatti ishee argamtu kanaa ishee kana jechuudha. Ishee kana xiqqoo gara dudduubaatti achi harkiftu. Yookaan immoo barreeffama kanarra qabdanii akkas naannessuu dandeessu jechuudha. Akkaataa kanaatiin erga raayit gootanii baatu. Amma fakkeenyaaf kan sila dudduuba isaatti argamaa ture amma irraa badaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa kanaatiin. Egaa barreeffama kanaa gara barbaannetti butachuu dandeenya. Fiilafiitii kanattis dudduubattis butachuu dandeenya jechuudha. Nama akkuma agartan maqaa yuutuubii keessanii dudduubatti barreessuudhaan yookaas bakka barbaadetti barreessuudhaan itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedhaa. Kanumaadha. Wantoota setting babbareedaatu jira as keessatti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf naannoo kanaa haala barreeffama ittiin jijjiirruu wantoota babbareedaatu jira. Aappii kanatti fayyadamaa isiniin jedhaa. Barnoonni keenya guyyaa har'aa barnoota akkaataa kamiitiin barreeffamaaf sagalee wal duukaa galchachuu akka dandeenyudha. Isas barreeffama kanaa jalqabaa appilikeeshinii kanaatiin kan fayyadamnu jechuudha. Appilikeeshinii ishee kana jechuudha. Isas pileestoorii keessa dhufnee buufanna. Maqaan ishee kunoo asii buusuu jalqabeen jira. Ishee kana jechuudha. Asii gaafa buuftan akkaataa kanaa isiniif ba'a. Anaaf buufadhe waan hin jiruuf ooppennaan jedhee jira. Sarchi gootanii buufattu. Amma fakkeenyaaf egaa aappii kana keessa seennee ilaalla. Baay'ee kan itti gammaddan, baay'ee kan itti gammaddanidha appilikeeshinii kanaatiin.
gaafa barsiiftan keessattuu namoonni barumsa barsiiftan sagalee keessanii fi barreeffama ol duukaa dubbachuudhaaf baay'ee kan isin gargaaru, baay'ee kan itti gammaddanidha. Baay'ee itti fayyadamaa kanan turedha. Barumsa adda addaa illee yuutuubii irratti kallattii adda addaan barsiisaa kanan ture. Appilikeeshinii kana fayyadamee jechuudha. Innaa mee keessa isaa seennee yoo ilaalle haala kanaan nu baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kunoo bakka pilaasii kanaa al tokkoof ni xunna. Pilaasii kana argaa jirtu bakka kana al tokkoof ni xunna. Ergaa achi xunnee booda kunoo haala kanaan nu fida. Bakka name your jettu kanatti fakkeenyaaf Daanii jedheen barreessa maqaa koo. Ergan barreessee kunoo bakka kanatti create jettee jirti. Bakka kana al tokkoofan tuqa jechuudha. Haala kanaan naa fida. Egaa bakka kanatti akkaataa kamiitti barreessina yoo jettan kunoo lakkoofsi tokko as jirti. Asii pilaas godhattee itti amma barbaadan gochuu dandeessu. Egaa gaafa barreessitan tokkorraa kaatu. Tokko irratti barnoota jedheen barreessa fakkeenyaaf gabaabseen barreessa. Barnoota afaan Oromoo. Ishi amma fakkeenyaaf barreeffama kanaa kunoo barreessee asitti ol butadha. Ammas barreeffama biraa itti dabalee barreessuu yoon barbaade bakka itti kanan tuqadhaa jechuudha. Ammas irra deebi'een barreessa waan ta'eef jechuudha. Barnoota afaan Oromoo kutaa tokkoffaan jedhaan. Kutaa tokkoffaa. Ergan haala kanaan barreesse amma barreeffama kana akkaataa kamiitiin bifa bareedaa ta'eetiin sagaleedhaaf wajjin naa dubbata yoon jedhe amma fakkeenyaaf amma asii haasaa wal duukaa sagalee jala galchuun natti ulfaata garuu akkaataa itti jala galchitan sitti agarsiisa. Egaa barreeffama san barreesse kanaa kunoo bakki kun isinitti argamtedha yaada. Bakka sana al tokkoof ni xuxxu. Erga xuxxanii haala kanaatiin barreessa laa. Akka itti barreessa. Isin waa amma barreeffachuu barbaaddan fuuldura kanatti itti daddabalachaa deemuu dandeessu. Amma barbaaddan barumsa adda addaa gaafa barsiiftan jechuudha. Egaa sagalee immoo akkamitti itti galchina kan jedhuu fi kunoo bakka muusik jettu kana al tokkoof ni xunna. Ergasii kunoo bakka kana voice jetti. Isheerraa xunneetu barreeffama asitti barreessine duukaa dubbanna jechuudha.